Ante fudu gaba ni si fudu gan sinjer. Ansila beka derak ko ngka bonduru mun. No, wan berarti finjenin. Like wani shamara barakana na mangalu si gademiti. Like jechun amuma ya lama amuma fa lama jadi Ustaz Rayyan. You know what I mean? Yeah. Okay. So namni akoite yo ka wallabu ni nolu yo kana motu baka jirenya like wal jalana kesa jalala kesa jibban dufu ni nolu beita mere. Akkuma jaalalti jirtu jibbaan jirti sun. Akkana I believe this idea. So also sini wallabe zari tante yokan obboleetti tante yokan ijoollee abbeerranii yokan adaadaa tante fa minaaf injiramti zari ani ijoollee wala ijoollee abbeeraan minamini zari ta'e nan beeku dhugaa ani hin beeku xiqqoon bahe waan ta'eef jechuun isaaniin hariiroo hin qabu innaa rakkoo miti karuma obboleeyyan kiyyaa kana yoo jette inshaallah haa guddatanii. Tasiga di ko injirti tamma sibira tane yo tasmane lama jira mega jira tiga lama jira sadi gadi kongi sadi isiga sadi mo siga sadi ana gadi sadi ye no echun ishiga walumate chu kiyo tikongi ya sadi Arsi dabde shawafuta ma oromon gutun tiya bakke barbade fulan bakke barbade nde the mind freedom ya teromo faranjin guys shawatti si afani sanan maltu shawana goden tani miti mani yo shawafu de min chigira londo shawan nama miti shawan gota sanya jalu nde sati bara jalu sena ni tadde birufa bar guys menona chuno Mana dong oro hizb no acho darane manu arsitan sila. By the way, ilmi nama kamunu nama inni wa akka keessanii miti akka barate jechuun egaa riskiidha beekte jimmaa isaa ta'u arsiisa ta'u shawaa isaa ta'u sun bakka midhaan bishaan si geesse ma deemta waan ta'eef as canaanne qabu. Amma haja jaartii maana qabdu rabbiin sittaa qabu biyyi murteessaa miti. Amin. Asfalagi nama si hubatu malee. Tifu. Oh. Fakkeenya fatama atiin tuni nama challenge hunda arge. Osoo rabbiin biyya baqaasanii si baasee biyya faranjii kana dhatte biyya faranjiiti heerumtee jaarsa argatte akka tasaa osoo wal dhabdanii yookaan waa aareessi tume maal goota? Yaa jechuun egaa inni na tumee fi jaartii ofiin tumuun goma jiru waan ta'eef ana aadaa abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaan hordofa malee akka aadaa biyyattiitti hin bulu beeyte ka haadholii keenya duraanii yaadadha. Dubartii tokko jaarsi tumuun goma jiru so garuu tumaan garagara beeyte lolli garagara yoo naan taane ammoo yoo wanni martuu huyna kiyyaa ol ta'e nagee uman hawaa fi ka nagee umanin biraa baya maal godhan yoo tumaa kan jaalalaa sana yoo ani waa balleessee dogongora kiyyarratti na tumee yookaan ammoo inillee meebi ilmi namaa kun yeroo hunda gammachuun qabaatu haala garagaraatiin aariifaa qabaatee akka tasaallee gaafa inni aarii qabu san meebi an waa wayyoo xiqqoosii afaan keessa olif baanee harkan akka hafate normaan no'ee baala beetee no garuu tuma ammoo ka huynaa ol nama tuman sanii miti. Tuma hunna ol nama tuman hin jiru kaa biyya kana. Ta fikirii sanuu habiibti maskootii banatanii kaanii nama tuman. Ta fikirii sanuu yoo isin ija si bobaafte utaalte maskootii mirraan jalaa ala buute shaanxaan mataa gubbatte eeggatta habiibti biyya kana wanta akkasii. Kun bultiin jedhamu kaa bultii keetiif aarsaa kafaluu qabda. Tumamuu uumama jiru arrafamuun uumama jiru. Tumaa kamiidhaa san yoo ta'e garuu irraa sirraa baay'aa ምንም አላረግህም ምክንያቱም rakkoo keessa si buusee iyyellee nama sitti fidee bu'aan an argadhu hin jiru asumatu dhiiga kiyya malee isaan hambaan akkasattan yaada kan amma na geeffadhu
shamarri keenya nama donqooroon keenya kun nama fakkeenyaaf ka waan chaalenjii takkatti hin argin kun nama fakkeenyaaf like gaafa dhiira asii janajjananii yookaan like innummaan yookaan kara wayiitiin argatee yookaan wal jaalataniitu haa ta'u biyya kana gaafa dhuftu maal irratti akka wal dhaban beektaa? Biyya kana firiidami jira demokraasiin bakka jechuun tokkoffaa mirgi shamara baay'ee eeggamaadhaan beektaa. Itti aansitee ammoo kasareeti. Dhiirri ammoo sadaffaarra jirti sii galeemi. Kana dhageessee fakkeenyaaf gaafa biyya faranjii kana dhuftu dhiira jala gasteentee gachiistee bultu sii galeemiti shamarri keenya. Dhiira jala gachiistee buluun baay'ee itti ulfaata. Gaafa inni nyaatuma gaafa inni naa kenni jedhee illee gaafa san bakka jechuun finkila kaafte sii galeemiti. Unkaan dhahuu miti jechuudha. Nyaata iyyuu isaan daladhu. You know what I mean? So kanarratti ka wal dhabutu jira sii galeemiti. Amma donqooroon keenya tokko yoo biyya kana dhufu bakka biyya san dimokiraasii jira jecha bakka qara gurraa guurii guurratee dhagahee waan sammuudhaa qabuuf ilaalchuma kanaan biyya kana gaafa dhufe like jaarsa jala buluu hin dandeettu beektaa. Yaa kuni gaa ilaali maal seete beeyta dhagaan saree har'aa